akka saayinsii mirkanaa'etti wanti kun dawaa dhukkuba kaansarii nurraa hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumas dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigallee hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Dhukkuboota hedduudhaaf dawaadha wanti kun. Wanti mana keenya keessatti argamu haaluma salphaa ta'een jechuudha. Bifa garagaraatiin fayyadamnee ofirraa dawaa dhukkuboota baay'ee ka ta'e kana mana keenya keessaa dhabuu hin qabnu osoo dhukkubaan hin qabamin dura of eeguu dandeenya. Akkasumallee dhukkuboota irra darbee gogaa keenyaaf bareedina fuula keenyaatiif yookaan walumaa galatti gogaa keenyaatiif akkasumas bobbaan diduu yoo bobbaan nama dide yookaan gogiinsa garaatiif egaa wanti kun haala ajaa'ibaatiin karaalee garagaraatiin dalagnee irra fayyadamuu dandeenya. Haala nuti hin beekneen haala beeknuun hedduutu jira saayinsiin waan mirkanaa'edha. Kanaaf hundi keessanuu na waliin turaa ilaalaa maal akka ta'e hubadhaa isiniin jedha haga dhumaatti na waliin turaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zirra jirti warraftutti kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaanii keessan nagaa isin jecha egaa har'aan tanallee deebi'ee dhufeetu jira. Egaa gara viidiyootti sun dabarin dura warroonni chaanala kanaaf haarawwatan hanga ammallee mallattoo subscribe jettan tuquudha. Maatii siin bakka taatan kabajaan siin gaafadha. Warroonni jalqaba warra maatii kiyya taatan akkasumallee warroonni as dhiyeenne kana gara chaanala kiyyaa dabalamuu maatii kiyya ta'uudhaan viidiyoo kiyya daawwataa jirtan hundi keessanuu galanni kiyya dachaadha. Galatoomaa hedduu takka naaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha ammallee chaanalli kun chaanal keessanii waa hedduu irraa barattan jedheeti yaada. Inshallah durallee waa hedduu akka irratti isin hojjedhu abdiin qaba. Kanaafuu isinii subscribe gochuudhaan share gochuudhaan na hordofa isiniin jecha har'aan tana bakka jiru agartanii har'aan tana mana nyaatatti bilcheessan yookaan immoo kushiinatti jala jechuudha. Sirriitti ilaalina. Akkan isiniin jedhaa waan nan qabadhee dhufe waan addaa waan ajaa'ibaa waan hedduu takkallee isin fayyadu jechuudha viidiyoo. Garuu waan ofii kiyyaatti fayyadamee hedduu takka na fayyadeef isiniifillee waan na fayyade kana isinii qooduu qaba. Tariitii namoonni waan kana gara waan kana miidhaman jiraatu ni mala. Wanti kun immootu miidhama isaaniitirraa dandamachiisuu akka danda'u ofii kiyya irratti waan argeef qabadhee isinii dhufe. Egaa maaliin yoo jettan haaluma salphaa ta'een ittoo dalagaa ittoon suni fayyummaa keenya hedduu takka nu barbaachiste akkasumas namni keenya sirriitti irraa hubannoo hin qabu. Maal yoo jettan egaa viidiyoon garmaatti na waliin turaa isiniin jecha gara viidiyootti deemna. Like gochuudhaan na waliin turaa isiniin jedha. Gara viidiyootti deemna. Hanga dhumaa dhageeffadha. Ani ofii kiyyaa wanta kana waan irraa fayyadamee akkasumallee mootu keessattuu namoonni garaa keessa si dhukkubu akkasumallee namoonni coggarraa keessa yookaan garaachi keessa ni rakkisuuf viidiyoon kun wallahi hedduu takka furmaata jechuudha. Ani ofii kiyyaa waan argeef waan irraa fayyadameef isinii qooduuf dhufe jechuudha. Akkamitti akka hojjennuu fi maal akka ta'e walumaa kan ilaallu ta'a. Haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Subscribe gochuullee hin dagatinaa isiniin jedha. Walumaan hojjannaa karaa hojiitti adeemnu. Egaa hordoftoota kiyyaa wanti kun maali yoo jettan talbaadha. Akkuma argaa jirtan kana egaa talbaan vaayitaaminoota garagaraatiin akkasumallee wanna garagaraa ka qaama keenyaaf gogaa keenyaaf fayyadan of keessatti qabatee jira albuudota garagaraa jechuudha. Kanaaf akkamitti akka dalagnee har'aan tana waa'ee talbaa isinitti himoo jedhee anuyyuu kan beeku hedduudha. Garuu viidiyoo waan dheeratuuf kunoo wanta kana hojjetuuf durarraa shunkurtillee ciradhee waa hundaa timaatimallee qopheeffadhe akkuma argaa jirtan kana amma karaa hojiitti dabarra jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana waan hundaa qopheeffadhe sila talbaa kana itti goonamoo akkam goona warri jettan kun jalqabnee jirra viidiyoo. Egaa talbaa kana keessaa guurtanii qopheeffatan jechuudha. Jalqaba qulqulluu ta'uu qaba osoo dhakaayin dura. Akkasumallee talbaa gizee akooftan eela irratti dhakaayinanii beektanii talbaan qaxaxxisuudhaan irraa dhuma eelirra. Kanaaf mala garagaraatiin fayyadamaan bira distii keessatti akaayaa akkamitti akaa'u na waliin tura ilaala isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa distii qullaa irra kaayeen booda liifama sagaleen keessirriin jiruudha. Distii irra kaayee egas booda talbaa kana itti naqadha. Akka inni irraa qaxaxxiseetiin irraa eelirratti yoo naxxaname irraa qaxaxxiseetiin dhumata. Kun garuu mala salphaa ta'een egaa shamarran keenya mala garaagaraa ni beekna uumamaan shamarran mala hedduu beekanii kanaaf akkanatti biradistii keessatti akaa'uu dandeenya. Haaluma salphaa ta'een biradistii keenya kasala irratti ta'e istoof irratti ta'e waan kamirrattuu waan itti irratti akkana godhuudhaan waliin gahaa akkanatti yoo haxumaan illee waliin dha'uu baattan akkuma garaa naga'uuf malee itti qadaannee akkanatti urgufneeyyuu wal gahaa jechuudha. Kanaaf akkanatti jechuudha akkuma godhaa jiru kanatti haala kanaan goonee talbaa keenya ni akaa'anna sirriitti illee gubuu hin qabnu jiddu galatti agartanii qaxaxisaa jira. Kanaaf akkanatti urgufne jechuudha akka inni bakka tokkotti walitti ta'ee yoo hin jenne
akka sintaane fille kuno atuman kana godhaa jiru. Eega akkanatti talbaa kadhaa kaaniin booda egaa talbaan faayidaa hedduu qaba dhugaa rabbi. Wanni hunduu wanti fayyoomaaf yookaan dawaan garaagaraa akkanuma biqiloota irraa akkasumas wanta dhabnu irraa yookaan wanta nyaataaf fayyadamnu irraa wantoota garaagaraa itti makanii kan dawaa hojjetan jechuudha. Kanaaf talbaa egaa namni keenya waanuma ofii oomishu kana gabayaa baasee gurgura malee namni keenya irraan fayyadamu. Fakkeenyaaf amma xaafii fudhadhaa, xaafii qotee bulaan keenya isaantu oomisha garuu yoo birraan baree xaafiin gatii guddaa baasti waan ta'eef hin gurguran jechuudha. Nama badheetti fayyadamu malee namni keenya hin fayyadamu. Maalis ni jechuu barbaade wantoota dawooma qaban kana namni keenya baay'inaan irraan fayyadamu jechuudha. Egaa talbaan faayidaa hedduu qaba isiniin jedheetiin jira. Ammaan tan egaa akkasitti akoofneen booda egaa distii yookaan immoo maxbashaa kana godhadha akkasirratti immoo isinitti mul'atu barbaadeeti malee distiitti godhuu danda'a. Garuu maxbashaan kun hedduu akka haphiidha. Osoo akkana kana ta'ee diqqoo kaaganan bal'anne ta'e yookaan immoo kaaganallee bal'atu baatee furdina qabaatee bareeda. Egaa akkan isiniin jedhaan kana buskuutii gisee soomaa sana buskuutii fayyadama waan ta'eef sanaaf bal'aa bitee san jechuudha. Egaa zaytiin keenya dafee shunkurtii itti naqanna. Akkana shunkurtii keenya gabbichee isiniin booda egaa barbaree kan itti nan isiniin jedha. Egaa faayidaa talbaa osoo amma isinii haasaa jedhee addatti viidiyoo of danda'e yoo ta'e malee wanta nama hojjedhu kana ibsuu hin danda'u jechuudha. Faayidaan isaa hedduu baay'ee waan ta'eef wanta hojjedhu kanarraa dubbachuu qaba waan ta'eef mee ammaan tana karaa shiroo yookaan waxii kan akkamitti akka goonu isinitti agarsiisa. Egaa shunkurtiin keenya bilchaateen booda qullubbiitti godheetiin jira. Egaa talbaa namoonni baay'een illee ni beektanii garuu wanti nu beeknu caalaa kan saayinsiin mirkanaa'e dawoomni isaa hedduudha jechuudha. Hadha karaa kana yoo goone fayyummaa keenyaaf illee hedduu akka bareedaa keessattuu namoonni dhukkuba garaachaa yookaan coggaarraa qabdan fayyadama isiniin jedha. Egaa shunkurtii qullubbiillee waliin bilchaateen booda barbaree itti godhadha. Namoonni akkuma dur isiniin jedhe coggaarraa qabdan barbaree kanarraa dhiistanii adduma isaa wanta nama godhe kana maraa ima gootanii garuu barbaree qofa irraa dhiistanii fayyadamuu dandeettan isiniin jedha. Gara juusiitiin fayyadamuu dandeettanii akkasumas gara akooftanii bishaanuma qorraan baxabaxanii dhuguutiin egaa karaalee hedduu dalagachuu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kana goone booda haga inni nu bilchaatu talbaa akaayesan qorree jira ni daaka. Diqqoo natti hin tolle bakki sookeettiin kaabbaa sadii isa waan ta'eef natti hin tolle manatti daakutti jira kunoo kana fakkaata. Egaa kana egaa qorreen booda wanta kana gizee maraa kabunaa osoo hin ta'in kaqumanii itti daatu. Kanaaf kaqumanii kan itti daatu jechuudha. Haadhallee akkuma argaa jirtan kana kaqumanii gosoota garaagaraa kanatti daakaa yeroo kamuu wanni kan daaka jechuudha wanta dhugaa ta'e. Egaa haala kanaan goonee bulleeffannaa talbaa egaa wanni keenya yookaan akaakayyuu keenya yookaan immoo qaqqabuun keenya akaakileen keenya jechuu kiyya dhiifama. Gizee akkam godhan argaan fi kiyya akka argaatiin diqqeen ta'ee argu talbaa akaanii mooyyematti tumanii biddeenaan tuqataa kan nyaatan argee akkasumas bishaaniin baxabaxanii kan nyaatan illee argeetiin jira. Waa malee miti jechuudha. Uummanni keenya ni beeka garuu sirriitti ittiin fayyadamu malee durumarrayyuu akkanatti ni jira jechuudha. Garuu akkanatti hin bal'annee hin beekan malee kanatti. Egaa maal goona talbaa bulleessine kana bishaaniin kurra jechuudha. Bishaaniin akkanatti kurree diqqoo lafa keessan hedduutu akka furdata. Egaa haala kanaan argitanii maashaallah amma kana gootanii osoo soogiddaa itti gootanii yeroo tokko takka kana fayyadamtanii warri dhibeen coggaarraa isin rakkise karaa kanaan fayyadamuu dandeettanii bifa juusiitiin fayyadamuu dandeettanii bifuma shiroo kanaan osoo barbaree ittiin godhin fayyadamuu dandeettanii hedduu takka bareedaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Anuu fi kiyyaa waan argeef dhugaa dubbachuuf dhuguu coggaarraa jedhan san argee hin beeku. Egaa as dhiyeenya kana maal ta'e isinitti fakkaate dhukkuba coggaarraa osoo isaa miti jedheetumaan kokkeen dhukkuba beektanii kokkeen kiyya jechuudha yeroo baay'ee narra ture. Egas dafanii illee argine egaa argan dhumarra coggaarra naan jedhanii egas booda yaala kamina kanadi talbaa kanaan na dhiise jechuudha. Timaatima kiyyatti godhadhaa jidduu jidduun isinitti haasa'aa jira. Talbaa kanaan na dhiise akka isin fayyadamtan barbaadeetanii gara juusiitiin illee ta'uu danda'a gara shiroo kanaan illee osoo barbaree ittiin godhin zayitii illee osoo ittiin baasin inni uumamaan zayitii qaba waan ta'eef warroonni coggaarraan keessan isin dhukkubu egaa coggaarraan namoota hedduu garagara jechuudha. Anama coggaarraa jedhan garaa nama boqossuu nyaanni namaa ta'uu diduu akkas yaadaa ture. Yoo doktorri coggaarraa naan jedhu kokkee doktorri akkamitti kokkee na dhukkubsuu danda'a coggaarraan akkamitti na dhukkubsannaan coggaarraan nama kamituu garagara garuu aasidii tufunaan jedhe aasidii waan tufeef aasidii santu hafuurri najji ol baafatu kokkee keessa dhukkubsaa naan jedhe beektanii. Egaa dawaa garagaraa fayyadame ka'ee naa kenne yoo dawaa san fixi namatti deebi'a garuu dubbisurraa ka'ee ofii kiyyaa dubbisee gugulirratti talbaa kanaan na dhiise jechuudha. Wallaahi dhugaa isiniin jedha.
Odda guyyaa saniiti namoonni akka kiyyaa yoona bakka dawaa garagaraa fudhatanii ni jira mika jedhu isinii qooduu barbaade kun talbaan baxabbanne sun akkana ta'ee furdatee jira agumanti waliin dhabu kanatti kanaaf amma diqqoo bishaan irra buusa kuma argaa jirtan kan bishaan diqqoo irra buusa egasii akkanatti waliin geenne suugoo keenya ka bilchaate kanatti nan jechuudha diqqoo turre kuma argaa jirtan kana kunuu maashaallah furdaadha wallahi hedduu akka jaalatanii baay'ee takka ka jaalala keessan irra darbee keessattuu wanni ani isinii qooduu barbaade dhukkuba garagaraatiif dawaadha akkasumallee mootu keessattuu warroonni coggaarraan keessan isin rakkise an ofii kiyyaa gara kanaanillee fayyadamee osoo barbaree ittiin godhin jechuudha gara juusanillee fayyadamee ka mana yaalaatitti gize baay'ee bakka jechuun dhiphadhee yaalina arguu dinnaan jechuudha amanullee dadhabee coggaarraan akkamii kokkee nama dhukkubsata jedhu kanaaf coggaarraan nama maraatu garagara karaa kanaan yaala namni coggaarraan keessan isin dhukkubu isiniin jedha kanaafin isinii qooduu barbaadeeti waan ofii itti fayyadamee ofii irra fayyin tokko akkasumallee karaa hedduudhaan kan fayyadamuu dandeettanii inshaallah barbaadan viidiyoon isinii qabadee dhufa kan biraallee jechuudha kanadha kana bifa shirootiin haaluma kanaan gootanii noormaalii osoo isin dhukkubinillee akkuma shiroo kanatti yeroo takka tumattanii daaktanii wayitti qadaada waan qadaada qabutti naxxanii yeroo kamuu fayyadamuu dandeettanii egas booda sooqidde keenya itti godhannaa waan tokko haga dhukkubu osoo eegin yeroo baay'ee hojii yoo nutti baa'atu qoyadha godha qoyi buru godha osoo jennu yeroo kennina hin daganna jechuudha garuu talbaa kana akkanatti akooftanii tumtanii yoo kaattan karaalee garagaraatiin fayyadamna gogowa keenyaaf hedduu bareeda fayyummaa keenyaaf hedduu takka bareeda maashaallah kunoo amma jala dhaamsee jira egaa qorreetiin jira amma tana dheessinee waliin kan nyaannu ta'a hordoftoota kiyyaa wallahi dhugaa dubbachuuf ibsa bal'aa isin kennuu barbaade ture garuu viidiyoo ni dheerata jechuudha faayidaa talbaa hedduu isaa waan argeefi nu rifeensa dheeressuu fuula nu bareechuu qofa seenaa akkasumallee mootu coggaarraa jedhanillee talbaleen ni yaadatu ni jira garuu dhukkuboota hedduudhaaf dawaadha jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaaf bifa kanaan godhaa itti fayyadama yoo bal'inaan kan isin akka qabadhee isin dhufuu barbaadan laayikii godhaa koomentii barreessaa isin jedha maashaallah tabaarakallaa kunu ruuziin dura mana dalagamee jira ture akkanatti nyaata keessan noormaalii akkuma shiroo kanatti yeroo takka qopheeffatanii godhatanii fayyadamuu dandeettan jechuudha akka coggaarraan keessan osoo isin dhukkubin dura of eeggannoof illee hedduu takka bareeda fayyaa keenyaaf illee bareeda gogiinsa garaatiif hedduu takka murteessaadha gogiinsa garaatiif isin jedha viidiyoon kiyya kana fakkaata viidiyoo biraatiin ol arginaa horaa bulaa baay baay